jirra jirtuu arraan tana paartii lammaffaa bakka itti dhaabne irraa kan eegamu ta'a. About coagulation. Coagulation is the process by which the dispersed phase of colloid is made aggregate in the there be separate from the continuous phase. Coagulation jechuun adeemsa dispersed phase addatti ta'u maalirraa continuous phase irraa. The curdling of milk when it is sourced in an example of coagulation. Curdling water jechuun yeroonii fi aannanitti deemu san. Inni san yeroonii fi suur ta'e inni san maali? Fakkeenya coagulationiiti jechuudha. Association of colloids. When molecule or ion that have both a hydrophobic nonpolar water heating and a hydrophilic polar water loving and are suppressed in water, their associate or aggregate to form colloidal size particle called micelle. Molecule yookaan ioniin paartii lama qaba. Hydrophobic fi hydrophilic. Phobic isanii fi bishaan hin jaalanne jechuudha. Hydro jechuun bishaan, phobic kanii fi bishaan hin barbaanne non-polar jechuudha. Hydrophilic ammoo paartii bishaan barbaadudha jechuudha. Loving water. Inni suppressed in water yeroonii fi bishaan keessa seenee maal oomishaa? Micelle particle micelle jedhamtu oomishaa jechuudha. Ioniin kun yeroonii fi bishaan keessa seene. The hydrocarbon in the point toward one another in the hydrophilic end are an outside of micelle. Micelles facing the water molecule. Kana jechuun paartii lamaa jira jechuudha. Paartiin outwardiin kun maal jedhama? Hydrophilic jedhama jechuudha. Hydrophilic. Paartiin inni kun ammoo hydrophobic. Hydrophobic jedhama jechuudha. A colloid in which the dispersed phase consists micelle called association colloid. Dispersed phase kun maal qabaa? Micelle maal jedhamtu? Micelle association colloid jedhamtu qabaa jechuudha. Ordinary swap in water provide an example of an associated colloid jechuudha. Saabunaa fi bishaan amma maali? Fakkeenya makaa association makaa colloid jechuudha. Swap consists of a compound such as sodium citrate. Swap maal qabaa? Saabunaan compoundii sodium citrate jedhamu jechuudha. Isa kana qaba. The citrate ion has large hydrocarbon and that is hydrophobic. Paartiin citrate kun maal jenna? Hydrocarbonii dheeraa akka qabu kun hydrophobic. Isanii fi bishaan hin barbaanne san jechuudha. Because non-polar waan ta'eef bishaan hin barbaadu. Bishaan maali? Polaridha. Inni immoo non-polar waliin barbaadu jechuudha. Carboxylic groupin ammoo isaan kana. Carboxylic groupin at the other end hydrophilic jechuudha. Hydrophilic paartiin kam? Carboxylic. Amma maal jee fakkeenya kanarratti inni xarafa irratti argamu kun hydrophilic. Paartiin kam? Paartiin kun paartii carboxyliciti. Isanii fi bishaan barbaadudha jechuudha. Paartiin gama xarafaa kun hydrophobic. Hydrophobic maal hin barbaanne? Bishaan hin barbaanne. Amma saabunaan bishaan kophaasaa zayita amma dhiqee hin baasu. Sababni isaatillee bishaanii fi zayitii waan walitti bulbuluu hin dandeenyeef. Yeroo kana saabunaa fudhannee yeroonii fi zayita saniin dhiinu maal godhaa? Paartiin hydrophilic jenne kun maali? Kara bishaanitti deemaa jechuudha. Hydrophobic kan jennu kun ammoo
Paartiin xarafaa haayidrookaarbanii kun zayita san maal godhaa walitti qabaachuu amma saabunaan hawwan yeroo dhiinuun walitti qabaachuu asitti akkana walitti qaba xuraawaa san eeganii fi xuraawaa kana walitti qabe booda xuraawaan maal ta'e bishaan maali bishaan poolaariidha. Xuraawaan nam poolaariidha. Yeroo kana xuraawaa kana maal godhaa gara poolaarii deebisaa jechuudha. Yeroo poolaarii yeroo deebisu bishaan maal godhaa kallattumaan dhiqee baasaa jechuudha. Yeroo kana dhiqee baasa. Gama kanaanii xuraawaa kana gara bishaan hin barbaanne haayidroofoobikii isa jedhamu kanaan xuraawaa kana bakka takka walitti qabee maal godhaa walitti xuraawaa sanii fi paartiin haayidroofoobikii kun walitti maal ta'a diizoolvi ta'a. Eega diizoolvi ta'ee boodarra gara poolaarii deebi'a. Poolaarii deebinaan bishaan maal godhaa kallattumaan baasaa jechuudha. Kun ibsi isa kanaa jechuudha. In water solution. Water solution keessatti the straight ion associated in my cell in which hydrocarbon independent toward one another. Paartiin takka maali? Hydrocarboniidha. Hydrocarboniin maali? Phobicidha jechuudha. Hydrophobicidha. One another away from the water. Maali bishaan irraa paartiin takka immoo bishaan irraa fagaate inni san maali? Hydrophobicii. Yeroon fi bishaan irraa fagaate xuraawaa maal godhaa? Absorb godhaa jechuudha. Xuraawaa wajjin waliin makama paartiin hydrocarbonii kun jechuudha. Hydrocarboniin hydrophobic jennuun kun. Paartiin biraa immoo carboxylicii. Carboxylic groupiin kun immoo outsideidha. Isaan san maali? Paartii bishaanii keessatti maal taatu makamtuudha. Amma maal jenne? Ayoonii yookaan molekiyuuliin paartii lama qaba. Haayidroofoobikii yookaan haayidroofiilikii. Paartiin haayidroofoobikii tun haayidroofiilikii tun bishaanii wajjin maal taate waliin laagamti. Paartiin haayidroofoobikii tun ammoo bishaan hin barbaaddu. Sababni isiitillee nam poolaarii waan ta'aniif. Amma yeroo kana paartii kanaan bishaanitti waan hin makamneef maal godhanii xuraawaa wajjin walitti makamanii jechuudha. Xuraawaa wajjin yeroo inni kun yeroo kana paartiin ayoonikii kun maali? Ayoonik carboxylic groupiin maali bishaan wajjin waliin laagamaa jechuudha. The cleaning action of soap occur because of soil. Qulqulleessuun gocha saabunaa kanaa sababa maaliitiif? Sababa ooyiliin bishaan wajjin walitti laagamneef saabunaan akkas baasuu danda'a jechuudha. Grace can be observed. Gracein karaa maalitti observe ta'a? Karanii fi haayidroofoobikii warri gireesii jechuudha. Gireesii fi zayitii. Inter swap my cell in the wash away jechuudha. San booda dhiqee baasaa jechuudha. Exercise 2.2 Explain the cleaning action of soap and detergent. Ibsii akkaataa saabunaa fi shaambooleen jechuu ittiin xuraawaa baasan ibsii kun akkuma ammaa si olitti ilaalle kanaa jechuu akkasitti haayidroofoobikii fi haayidroofiilikiidhaan kan baasuu danda'anii jechuudha. Discuss the difference between suspension in the collide. Suspensionii maali? Particle suspensionii greater than particle suspension greater than collide jechuudha. Akkasumas suspensionii keessatti maaltu danda'anii gattaa'uu danda'anii jechuudha. Bishaanii fi amma saandii fi cirrachaa fi bishaan maal ta'a gattaa'a garuu haa collide gadi hin taa'u jechuu jalatti. Okay, solution in the collide. Innis akkasumatti particle collide greater than solution. Pure substance in the mixture. Pure substance jechuun amala wal fakkaataa haa qabu jechuudha. Isa qulqulluu ta'e pure haa ta'e jechuudha. Mixture jechuun gosa lama yookaan isaa ol haa walitti maal ta'e mix ta'e jechuudha. Pure substance immoo gosa tokko haa amala tokko qabu saniin pure substance jennaan jechuudha. When a coronavirus infected patient cough or sneeze, find droplet of respiration fluid containing the viral particle get dispersed in atmosphere as cold particle. Particleen kun maal jedhama? Yeroo namni tokko koronaa vaayirasiidhaan ni qabame
namni qabame san dhukkubsataan san haf koronaa vaayirasiin qabamee maal ta'a ni qufaa yookaan immoo ni haxxiffata. Yeroo kana maal godhaa dhangala'oo filuudii ta'e liikwiidii maal godhaa afaan irraa baachuu filuudii haa ta'e maal wajjin vaayirasiidhaa wajjin maal ta'anii baachuu yeroo kana gara atmosfeeriin maali gaaziidha jechuudha. Inni gaazii fi liikwiidii fi gaazii yeroo inni dhufe maal kannaa aerozool kannaa jechuudha. Amma namni dhukkubsate kun qufaa san keessatti maal baasaa dhangala'aa baasuu qabaa jechuudha. Vaayiraal paartikilii vaayirasiitii wajjin. Yeroo kana liikwiidiin kun gaazitti achi ba'a gara atmosfeerii keessa maal ta'a bittinnaawa. Inni kun liikwiidii fi gaazii wal dhufaa maal ta'a aerozool kannaa jechuudha. Akkuma asirratti yeroo kanatti. Aerozool kannaa jechuudha. Liikwiidinda gaaz maal kannaa aerozool. Classify each of the following as suspension, solution, colloidal using Venn diagram fayyadamuudhaan colloidal solution suspension jiitii ramadii jedha. Isa kana yeroo nuuf ramannu Venn diagram fayyadamnee yeroo nuuf ramannu akka ramannaa jechuudha. Solution jala honey, soda, water, sea, water, alloy akkuma kale ilaalletti akkuma isa dabree ilaalletti urea, jeweler, gold, vinegar, sugar inda water isaan kun maali solution, paint, yogurt, phosphate, blood, rabi, smoke swap, soot, fog, foam, aerozool isaan kun maali colloidii. Isaan kun oilinda water suspension, fluorinda water akkasumas sandinda water, chalkinda water isaan kun hundinuu maali suspension akkanatti Venn diagramiidhaan ramadu. Question number 5. Colloidal sulfur particles are negative charge. Negative charged with thiosulfate ion and the other ion on surface of the sulfide. Indicate which of the following would be most effective in collocating colloidal sulfur, sodium chloride, magnesium chloride, aluminum chloride. Amma isaan kana keessaa kamtutu effect kan qabu collogating keessatti haa baay'inaadhaan most effect haa ta'eenyu aluminum sulfate dha jechuudha. 2.2 The solution process adeemsa solution itti qophaa'uu danda'u jechuudha. A solution is formed when the solute particles are completely dissolved in solvent. Solution jechuun yeroo ni fi solutiin bulbulamaan guutumaa guututti bulbulaa keessatti maal ta'e dissolve ta'e maal jennaani solution jennaan jechuudha. We have noted previously that gas mix freely. Maal jaa gaaziin salphummaan maal ta'uu danda'a mix ta'uu danda'a jechuudha. Challenge tokko malee maal ta'a mix ta'a jechuun gaaziin. But the formation of liquid in the solid solution required overcoming the solid-solute solvent interparticle force attraction before the mixing step. Osoo ni fi walitti mixing ta'in dura partikiloonni maal ta'anii solid illeen solvent illeen interparticle force isaaniidhaa maal ta'anii jiranii attract wal godhanii jiranii jechuudha. Attract wal godhanii jiran osoo ni fi solventii wajjin walitti hin bulbulamin solitiin solventiin partikiloonni isaanii maal ta'anii jiranii wal qaqqabataadha jechuudha. Because solute
as well as the solvent particle are held to each other by intermolecular force in liquid solid state. Sababni isaatillee soliyuutiin akkuma solvantitti paartikiloonni isaadhaa wal qaqqabata. Maaliini humna intermolecular force jedhamu wal qabata. Ha liquiditis ha soliditis akkuma refernetti. The solution process thus involves three basic steps. Adeemsi solutioniin itti qophaa'u karaa meeqaanii? Karaa sadiin jechuudha. Steepii sadii keessa dabraa jechuudha. Steepiin tokkoffaan paartikiloonni solvantii isaan kun maal ta'anii jiran wal qaqqabataadha. Held together jennee jiraami. Yeroo kana steepiin tokkoffaan breaking up the solute interparticle force. Paartikiloonni humni paartikiloota wal qabatanii jalqaba maal ta'uu qabaa? Adda cabuu qaba. Sambooda breaking up solute solvent particle interparticle force illee akkasuma akka solvantitis break down ta'uu qaba. The formation of solute in the solvent interaction taatu. Sambooda irra maal godhanii wal nyaatessa gaggeessanii solutionii qopheessanii jechuudha. Steepiin sadan kana fakkaata. Jalqaba irratti solutiin akkana fakkaata. Kana jechuun interparticle force asitti maal godhaa? Wal qaqqabatee jira jechuudha. Held together wal godhee jira. Ha solvantilleen ha bulbulaatilleen akkasuma wal qabatee jira. Ha bulbulamaatillee wal qabatee jira. Steepii tokkoffaarratti solutii kana interparticle force break down goonee akkanatti iddoo babbanaa kana hambisachuu qaba jechuudha. Iddoo babbanaa kana argachuu qaba. Ha solvantitilleen akkasumatti iddoo babbanaa kana eeganii fi qabaate booda yeroo dhufan iddoo banabanaa kana keessa gaggalaa jechuudha. Steepii sadaffaan akka walitti dhufee steepii banabanaa bootaa banabanaa kana keessa gaggalee maal ta'a solution qopheessaa jechuudha. Steepiin sadeen kana fakkaata. Thus the extent of dissolution of a solute in solvent is governed by intermolecular force. Makaan soliyuutiin solvantii keessa gaggeessu maaliini? Intermolecular force jechuudha. The energy change associated with the dissolution process in the entropy, the increase in disorder that result when molecule of solute in the solvent mix to form solution, force deriving solution process jechuudha. Waan amma butu jiru energy kanaani maal ta'a? Walitti bulbulamee solution uumaa jechuudha. Note that the formation of solution from solute in a solvent is physical process. Adeemsi solutii fi solfantiin walitti bulbulamu akkuma reeffannetti solute particle illeen kan wal qabatee jiru breakdown physical jechuudha. Sambooda eega breakdown ta'e akkanatti ta'a jechuudha. Akkana bootaa duwwaan bifatee ta'a. Kan solvantitis akkasuma kan wal qabatee jiru breakdown ta'e bootaa duwwaa akkana qabatee ta'a. Yeroo kana inni kun yoonii fi as dhufee seenee inni kunis akkana walitti maal ta'a? Bulbulamee solution qopheessa. Inni kun maaliini? Fiizikaaliin keemikaaliidhaan ni miti jechuudha. Keemikaaliidhaan ni miti jechuudha. 2.21 liquid solution in the interparticle force in attraction. Solution liquiditii fi humna partikilii jidduu humna partikilii wal harkisa partikiloota achi keessa jiruuti. When one substance solute dissolve in another substance solvent, particle of solute disperses throughout the solvent. Yeroo ni fi substancein tokko solutii kennuun solventii keessa bulbulamu. Partikiloonni solutiidha solventii keessa maal ta'an ni faca'an jechuudha. Akkuma reefu sanitti bootaa banabanaa san keessa maal ta'an disperse ta'an. The solute particle occupy position that normally take by solvent molecule jechuudha. Partikiloonni solutiidha kallattii maalii qabataa? Solventiidhaan qabataa jechuudha.
easy with which a solute particle replace a solvent molecule depend on relative strength intermolecular force. Adeemsi soluutiin akkasitti bootaatti qabatuun solvantii keessatti bootaa qabatuun maalini intermolecular force dhaan jechuun. Inni kun in three type interaction walitti dhufeenya meeqaani sadiin soluutii walitti dhufuu danda'a interaction ta'uu danda'a jechuudha. Solute interaction solvent interaction solvent interaction dha jechuudha. Solute dissolve in solvent when the particle force of interaction between solute molecule and the solvent molecule are replaced by solute solvent interaction dha jechuudha. Yeroo nifi akkuma ammaa asirra mul'atutti solute fi solventiin maal ta'an walitti makaman isaan kun maali yeroo nifi solventiin dissolve in solvent solutiin solventii keessatti dissolve ta'e intermolecular force isaanii maal godhaa wal harkisaa jechuudha. Interparticle force wal harkisaa jidduu solutii fi solventii jidduu solutii fi bulbulaa fi bulbulamaa jidduutti humni partikiloota wal harkisaa san booda dissolve ta'a. Inni kun solute solvent interaction jedhama jechuudha. The useful rule of thumb like dissolve says substance with similar types of intermolecular force dissolve in each other. Yeroo fi substansonni wal fakkaataa ta'es walitti gosti wal fakkaataa ta'es wal nyaatu maalini intermolecular force dhaan dissolve ta'a jechuudha. That means when interparticle force with the solute are similar to those within the solvent, the force replaced each other in the solution form. Yeroo fi partikiloonni humni partikiloota solutii fi solventii wal fakkaataa ta'e maal godhaa humni isaan bakka buusee isa biraatiin sammuuta maal uumaa solution uuma. Thus by knowing the force we can often predict weather. Thus ionic compound like sodium chloride extremely polar extremely polar. In the polar compound like ethanol in polar dissolve in polar isaan kun eenyu keessatti dissolve ta'anii warri polariin waterii keessa maaltu danda'an dissolve ta'an akka ethanolii kannif akka sodium chloride isaan kun polaridha wateriinis polaridha isaan kana keessa maal ta'an dissolve ta'an. Non polar compound in the element hexane carbon tetrachloride iodine oil isaan kun ammoo non polar dissolve in non polar solvent bulbula non polar keessa maal ta'an isaan dissolve ta'an like solvent like akka hexane carbon tetrachloride in the benzene. Partii sadaffaan yoo sardamne nigaa partii tiyaanu how can we predict the likeness of a solution hajoo kanarraa walitti deebina. Commentiin keessan nu jajjabeessaa subscribe like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa. Chaanaalli kun chaanaala keessanii yoo wal jajjabeessine nuuf caalaa commentii qabdan nu hannaa yaada as jalatti nu barreessaa. Galatoomaa.